gowwaani dhalatun guddatini jedhama miire maali ijoolleen Oromoo afaan Oromoo dhageenyu afaan ambaatiin nu himii siin jedhamu horii abbaan gaafa cabsi ormi ija balleessaa akka keetii kan kaunta akkanaa dalagu jechuu dhiisi ofirraa ati ka fedhees fuudhuun mirga qabda gabaan waan jaalatti arrabsitiin sun dhugaa saa walalaa warri isaa jettan sanaa jedhame gabaan waan jaalatti arrabsitii kanaafuu uftee uf bari uf jaaladhu jalqaba yoo uf reedinas taanaan sanyii bililleetii nuti jaalalaan akkatti seenaa bilillee bari ijoollee Oromoo baruuf seenaa bilillee bari akkatti jaalalaan isa mo'atte kanaafuu gootummaallee jennaan sanyii jeneraal Waaqooti sanyii Taaddasa Birruuti sanyii Abdiisaa Aagaati sanyii Abbaa Jifaar ati tamiin keessa jirta keessaa soqadhu Oromoon gowwaan qabdu anga an beeku